Viidiyoo tana yeroo eegallu like godhuun haa eegallu yookaan yeroo baanu like godhuun haa baanu. Saahiba kiyya maal balleessitee hidhamte? Aboo funyoo meetira 3 takka atte jaaniin na hidhan. Duuba hangam takkasin murteessan? Amata 5 hidhamtanaan jaan. Hayi funyoo meetira 3tiif jecha amata 5 sin murteessanii? Fiinxee isiirra sangaa jira. Qajeelfama haaree mootummaan baasee tokko dhageesse. Hin dhageenye maali? Maatii ijoollee 5 qabaniif midhaan nyaataatii fi waan isaan barbaachisu hunda akka guutu himee jira. Nama gaddisiisa. Akkamitti? Nuti ijoollee 4 qofa qabna haa. Amma waaniin siin jiru na dhagaye. Mucaan tokko haniin ala dhalee ni jiraatii dho'isaadhaan amma mucaa saniin nuuf fida akkam jetta? Hayyee ni taati. Mucaa kiyyaan fudhachuuf dhufe mucaan kiyyeessa jira. As jira kunoo hayyee yoo fudhachuu feete haa deemu. Hayyee galatoome. Mee ijoolleen tiyya? Akkuma ati deemtee mucaa kee fidette isaanis abbaa isaaniitii dhufee fudhate. Ati isa guyyuu sumaafiin bilbila jettaa maaliif naaf hin bilbille? Hayi qashtii tiyya rakkoo waa yaadachuutiin qabasiin hin jenne maaliif naaf hin hubanne? Guyyaa meeqaanni fincaana jee gabbee hancufuma tufee ol deebi'e waaniin gabbeef irraanfadhee. Warra dubartootaa kana maaluma isaan goone? Maaluma isaan goonee? Waan biraatiifillee hin jenne. Takkaatu qalee na bira dhuftee hoggaa na bira dhuftu sanniidhiin isii jeedalloo amma lukkuu nyaatte fakkaatti. Hoggaa na biraa galtu garuu hidhuma bareedduu takkaan kutte. Wantiin jechuu barbaade san hunda anumaa irraa arraabee fixe. Yeroon si arke keessi kiyya baay'ee siif dararamaa. An takkaa si irraanfadhee hin beeku gonkumaa. Ati yeroo hunda akka waan naaf uumamtee natti fakkaata. Yoo uumama na dhiistee meenarraa fagaatta. Takkaa si dhabee hin beeku waan if biraa. Mee maaliif na cinqita naaf himi yadaraa? Amma faasuma arkuun na jibbisiisa. An dawaa kee barbaadeetiin dhabeeyaa finniisa.